Hayyoo harmee haati deessee yeroo imimmaan ishee angalaastu maaltu nutti dhaga'ama? Obboleeyyan kiyya mee harmee keessa yeroo isin biratti boottu maaltu isinitti dhaga'ama? Miira akkamii keessa galtu? Hordoftoota koo akkuma isin argaa jirtan harmeen kun boo'icha keessa jiru. Sababni isaan boo'aniif sababa ilmi isaanii biyya Liibiyaa keessatti dararaa guddaa irra ga'uudhaan mallaqa guddaa gaafatanii kaffaluu dadhabaniif uummata Oromootitti boo'aa jirani. Sagalee boo'icha isaanii waniin hir'iseef sababa YouTube channel nama adabuuf jecha viidiyoo kana guutuu isaa viidiyoo koorraa hubattanii hangasii turtii gaarii viidiyoo koo waliin. Oromoo sabni bal'aan uummanni keenya hanga yoomitti argama? Dararaan kun yoom nurraa hafa? Eessatti nurraa hafuu danda'a? Akkamiin nurraa hafa? Har'as boris nuti keenya boo'ichuma. Biyya alaatti boo'icha, biyya keessatti boo'icha. Maaliin nuti cubbuun nuti qabnu? Yookaan maaliin diliin nuti qabnu? Hordoftoota kiyyaa akkam nagaa jirtanii nageenyi qabu akka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Akkuma beekamu guyyaa har'aa obboleetti keenya biyya Liibiyaa keessatti rakkoo guddaan irra ga'e qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yeroodhaa gara yerootti akkuma isin beektan namni kamiyyuu jireenya kiyya jijjiiradhee gamaa gamanaan biyya hedduu qaxxaamuroota biyya hedduu qaxxaamuroo kana keessatti rakkinni gurguddaan isa mudataa jechuudha. Namni anarra qabadhee isiniif dhiyaadhe nama biyya Liibiyaa osoo deemuu dallaalli karatti qabe doolaara 100,000 kan gaafatan yookaan doolaara 10,000 meeqa warra gaafatan keessa nama tokko qabadhee mee hordoftoota kiyyaa waan gootan viidiyoo tana qofa naaf hordofaa. Viidiyoo tana osoo hordofin maaliif jechuu barbaada? Yaa obboleeyyan tiyya namni kun yeroo karaa adda addaa biyya jireenya jijjiirannee deemu rakkinni yoo na mudate haati tiyya abbaan kee ni miidhamtiin beeku. Mee amma haati namaa yeroo akkatti boossu garaan akkamitti isin danda'a? Mee dhugaa rabbi dubbanna viidiyoo kana yoo dhageessan hundi keessanuu akka miira keessa galtan abdiin qaba. Maaliif? Viidiyoo baay'ee garaa nama nyaatu. Haati achi baasuu waan hin dandeenyeef halkanii guyyaa boossi jechuudha. Haadha namaa garaan hin danda'u. Biyya kee keessatti beeloytee yoo dhoobatte wayyaaf ati biyya baatti biraa deemtee rakkoo keessa jiri jettee yeroo himtu haadha keetiif du'a. Mee hundi keenya akka keenyatti of buusne bakka keenyatti osoo bilbilanii haadha keetiin intalli kee akkana taate ani haati kee maal taati? Haati kee jechuun nama si caalaa sammuu keetiif cinqamuudha. Miira ishiin keessa galtuu san yeroo ilaaltu baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee mee viidiyoo kana osoo kan ishiin dhageeffatin kan haadhaa daqiiqaa muraasa sakandii 5 irraa dhageeffadha. Mee haati namaa akkam gataatu? Haamileen isii hagam gataatu naa dhageeffadha. Haadha bishaanii imimmaan qabachuu dadhabdee sa'a 24 bifa kanaan boossi. Silaa sagalee ishii dhageessanii hundi keessanuu akka boottan hin beeka garuu YouTube waan nu adabuuf bifa sagalee kootitiin dhaabetiin jira viidiyoo kana dhaabetiin jira. Maaliif? Miira haadha namaa jechuun hanga inni laalaame hanga inni nama garaa namaa boreessu. Amma maal jechuu barbaadeetu waa'ee haadhaa dubbachuuf osoo hin taane rakkoon nuti nurra ga'u jechuudha. Dursee nama hundarra haadha keenya cinqa. Obboleessa keenya, obboleettii keenya, maatii keenya kan biyya cinqa. Sababni isaas bira hin jiran waasii gochuu hin danda'an. Immoo dallaalli Liibiyaa mallayni inni namatti qabatu mallaqa warri biyya keessa kafaluu danda'u miti. Doolaara nama gaafatan. Doolaara 20,000, doolaara 50,000 amma dura miskuu ishee jedhamtu amma dhiyoo miidiyaa baatee uummata Oromoo galatee hin batte. Doolaara 1,000 gaafatanii doolaara san uummanni guuree jemeeqatti ishee takkas amma Liibiyaa jirti. Liibiyaa keessatti tabiraa jechuudha. Ta Mubaarak isiniif dabarsan sa'a 24 harka kee duubatti hidhanii mataa gogaa sirraa haada shamara yoo taate nama 10 nama 20 sagaagalummaa sirratti adeemsisa. Situmaa sireeba duwidatti waasii hidhanii si fannisa luka keessa miggasi garagalchanii ayilaandii sirratti bayisaa uummata garaa jabaatu jechuudha. Awo macatti asii deemte tun ani hin beeka ofii kiyyaa hin beeka biyya kana turte biyya Kaayiroo kana waliin turre jireenya Kaayiroo kanarraa jireenya bira jijjiiradhette asii Liibiyaa qotte sirriitti beeka nama ofii kiyyaa ijaan harkee beekudha jechuudha. Jireenya jijjiiradhette deemte hin turre yoosuu qabamte kan qabu seeraa miti bar waan isin gara bu'eessa odoo seera taate rakkoon qabu dallaala qaba kanatti dallaala qaba. Kunoo akkuma viidiyoo irraa sin agarsiisasillee harka si akkatti hidhanii sa'a 24
dallaan lakka barbaadeetti taphata tumaan akkasii mallaqa ergisiisin akkasii bar waamee qadamne mallaqaa jedhanii gaafatan hayyee dararaan irraa nafne akkasittis hayyee dararaa qofaa miti sagaagalummaa irraa nafne sagaagalan dubartii nama 10 nama 20 dubartii takkatti bar rakkoo guddaadha bar rakkoo guddaa keessa jirra miira koo isin keessa jirtu isii kanallee dhageeffadha yaa boo warra miira nama tokko bar numa maraannee bar nuti oromoo waanuma goonu wallaallee yoo aslan nama goonu iyyuu wallaalletti jirra kana asii dararaan kuu mootummaan achii darara kaan achii bakka dararaa garee malee jechuudha karuma nagayaa takka gara onneen ta'e hara galfattu gara aati ta'e onnee hara galfattu hin qabdu fakkeenyaaf taatee mucattiin tun taateen haati isii agas taate haati teenyallee biyya qalbii yoo akka tirarraati kiyya takka maal ta'etti kiyya tokko maal ta'inna viidiyoo kana booda walitti deebinaa viidiyoo ishii kana naaf hordofaa. Hordoftoota koo akkuma argaa jirtan kanatti boo'ichaan bifa miira keessa galteen obboleeyyan Oromoo bakka jirtanitti akkana gargaartan isiniin jetti sagalee ishii gara sagalee kootiitti deebise sababa YouTube nu adda bu'uuf. Obboleettiin keenya akkuma isin argitan ji'a lama erga biyya Masrii irraa gara Liibiyaa deemtee dallaalaan gudeedamtee hanga amma dararaa guddaa keessa jirti. Akkasumas maatiin ishee gargaaruu dadhabee boo'ichaaf dararaa keessa akka jirtu harmee ishee argitanii jirtanii Oromoo guutuun akka gargaartan kabajaan isin gaafannam. Obboleettiin keenya wanti isiniin jechaa jirtu yaa ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan kana tokkocha achii na baasaa kana booda Rabbi waliin anuyyuu of eega jechaa jirti galatoomaa. Video kanallee nan dhaaba baay'ee waan dhugaa mee waa isin gaafadhu mee ati bakka nama kanaa bu'iti namni kamiyyuu mee ati mataan kee jechuudha akka waan isii ta'eetiin hin bakka bu'i siturra cinqamaa jira moo haadha kee tachiirra cinqamaarraa mii madaasisi ati sirriidha itti seentee jirta waan taateef cinqii keessa jirta gubaa keessa jirta ibidda keessa jirta gara itti sochootu tokkollee hin qabdu ibidda keessa jirta gaa kan ibidda irratti ibidda guddaa keessa jiru immoo ka haara galfii tokko hin qabne eenyudha maatii keeti isa biyya jiru maatiin haati isaa 24 boos abbaan isaa 24 boo ollaan akkasi ishiin asii rakkoo keessa jiru yaa uummata Oromoo ani isinii gorsaa baay'isawee akka gargaartanis asumaan isinii dhaamuu barbaadaa yoo danda'aman gargaaraa an dhaamsi biyya maali yaa ijoollee Suudaan jirtan yaa ijoollee Masrii jirtan yaa ijoollee biyya jirtan Saudi Arabiyaa jirtan hundi keessan guutuu warroonni biyya taaribaa deemuu dandeessan yaa obboleeyyan xiyya wal jalatti ilaaltanii barumsa argattanii barumsa namni walirratti ilaalatanii barata maaltu karaa taaribaa isin oofe amma dura miskuun Liibiyaa keessatti maal akka taate arguu turtanii lakkii jennee feesbuukii kanarratti labsuutti turre hunda keessanuu biyya Liibiyaa jedhamtu hin deeminaa dhiira fi dhalaan kennu dararaa jira jennee boonnee dadhabe osoo nu akkasitti boonnu mucattiin tuunillee Masrii kana keessa deemte mucattiin Mubaarakamma gargaaruu jiru jechuudha ka amma sa'a 24 duwide siitumaa harkasii duubatti hidhanii dararaa dhaabsiisasu asuma Masrii kana deemte isinleen odoo lakkii bakka kanaa taate ammallee deeminaa jedhu tunis itti dabalamte gosa nama dhaga'uun silaa jiraate nus boochiftanii ofii keessanii isin boottan maatii keessanii isin boochiftan yaa uummata wal dhageenyu dallaan isin dhiisutti hin jirtu isin dhiisaan jirtan immootu rakkoo keessan rakkoo maatii fi rakkoo keenya ta'utti jira ijaallaallee dabarfachuu hin dandeenyu callisuus hin dandeenyu yoo dubbanne immootu rakkoo guddaadha jechuudha. Obboleeyyan xiyyaa kan dabree jira mucattii tana gargaara rakkoo kana keessaa baasa haadha isiitis haadha saniif jedhaatiin haadha akkasii boosuu saniif jedhaatiin ishiinis rakkoo keessa jirti gargaara rakkoo ishiin keessa jirtu bara immoo namoonni biraa barumsa akka irraa fudhatan abdiin qabu bilis yaa obboleettii xiyyaa obboleessa kiyya jireenya rabbiin bakkuma jirtutti siif haa dabarsu karaa hin taane hin deemin karaan si baasu yoo jiraate karaa dhumaan seera qabeessoo kan karaa nagayaatiin malee karaa dallaalatiin deemattee jireenya kee hin dhabin lubbuu maatii kee fi lubbuu keetiin hin dararin gorsa kiyya jechuudha. Biyya kana keessa silaa amma jiraatte warroon nama dararaa kan argan hundi isaaniitu biyya Masrii kana keessa deeman isin garrama.
Biyya Masrii kana keessatti immoo dalagaan hojii shamarranii ajaa'iba bareedatti jira. Hojii bareedatu jira biyya dhalaan biyya kanatti biyyummaan dhalaan itti dalagattu biyya Masrii kana. Dalagaa dhiiratu hin jirre malee dalagaan dhalaa biyya kana jira. Maallaqa gaariidhaan dalaga. Maallaqa gaariin dalaguu dandeessi. Mee namni ji'atti birrii Itoophiyaa birrii 13,000 14 hojjetu maaltu xannase biyya Masrii kana keessatti. Haashi jireenya fooyya'ee jiraadha jettee yoo yaaddanne sirriidha. Wanti isaan asii Liibiyaa deemaniif Liibiyaa taa'uuf osoo hin taane Liibiyaa irraa qaxxaamuranii Awurooppaa deemuuf dhugaadha beekamaadha. Sunis rakkoodhaan. Sanis irbaata qurxummii taata sana akkasitti illee saafataan hin jiru. Dallaalli dallaala caalullee bahaara gubbarra jira. Qurxummis nyaata. Qurxummis jira bara. Bahaara guyyaa torban tokko kan guyyaa 5 mul'uura deemtaa bara. Guyyaa muraasa irra deemta seeta. Guyyaa 3 baara deemtaa bara. Amma duran beektu biyya Masrii kana doonii tokko guutuutu nyaatame. Bishaan nama 360 Oromoon 360 doonii takka irratti nyaatame. Bishaaniin qurxummiidhaan. Namni kenna maaliif hin baranne waan akkanaa kanarraa? Biyya Masrii kanatti rakkoon deddeebi'ee kan mul'atu biyya kana keessatti osoo hin taane nama biyya kana keessa socho'uuf gara biraa deemu gara seera qabeessa hin taane jechuudha. Biyya kanarraa bakki deeman yoo kan jiru yoo UN biyya faranjii si oofte achi garri takka hin jiru garri deemti biyya abbaa keetii qofa garri seera qabeessa deemuu dandeessu. Yaa obboleeyyan tiyya dararaa haadhaaf abbaa keessanii dararaa jirtan kana jara warra dararamee arge kanaaf lafa keenya godhadhaatiniin jara rabbiin haa baasu isaan rabbiin isaan haa baasu pilis yoo danda'ame Oromoo tiyya gargaaruun gaariidha. Yoo danda'ame lakkoofsa jara dhuma irratti isiniif maxxansa odeeffannoo dabalataa immoo deebitanii alallee hordofuu dandeessanii pilis gargaara. Warri haftan immoo rabbii sodaadhatti uummata Oromoof mataa keessanis hin dararina. Bakka jireenyi bakkuma jirtutti rabbii siif haa bal'isu. Bakka ati jirtutti siif haa bal'isu. Kan isiniin jechuu barbaadu ani reedii Aadamtuubii har'a miira hedduu keessa galee haa dubbadhu iyyuu malee homaa gochuu hin danda'amu. Wal gorsuudhuma jechaafe yoo waan badaa dubbadhe naaf kolcha miira keessa galee dubbachuu ture. Kanaaf kanan isiniin jechuu barbaada maatiin isaanii yaa'u akka naa gargaartan jedhe dhaamsa isiniif dhaamee jira. Maatiin ishee biyyarraa biyyoo waraabamee akka humna keenya ol ta'ee jiraan nu gargaaraa jedhanii jiranii biyya keenya keessa ta'anii doolaaraan dallaalaa baasuu naaga ulfaatu laala doolaaraan sanu osoo birrii Itoophiyaa taate takka birrii doolaara birrii takkatti doolaara takkatti Itoophiyaatti birrii 60 ta'uu hin beekanii doolaara kuma takka jedhanii kuma takka namni kafalu jira ayisi gaa guddaa jarriin maasanii gaafatu kumni takka jedhu nama gaafata kuma takka gartanii hanginni ulfaatu gartanii birrii kana. Baay'ee tokko hedduu waan giraa nama gabba'u kafalaa jechuun nama ulfaatu waan ta'eef Oromoon bal'aadhaa saba bal'aadhaa Oromoon waan akkanaan dadhabu waan taateef Oromoo addunyaarra jirtan hadaraa keessan rabbii keessaniif jedhaataniif rakkoo tana keessaa baasaa tan dhufuuf immoo nuti miidiyaa kanarratti deddeebinee gorfannaa namni akka biyyarraa hin baane hin gorfannaa. Baay'ee ingilii sanirraa hafe mootu nuti waan goonu tokko illee hin qabnu isin jedha. Turtiin waliin gootaniif baay'ee galatooma fayyaa naa ta'a. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina. An reedii Aadam kan isin waliin ture. Fayyaa ta'a isin jaaladha isin kabaja ilmaan Oromoo. Fayyaa naa ta'a yoo na taatan of kolchaa.